Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media kallattii hundarraa kan nu daawwachaa jirtan hundumti keessanuu baganuuf jiraattan isiniin jecha Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa qophii faaya aartii torbanii qabatee isiniif dhiyaatee jira. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi. Ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nu faana jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Egaa faaya aartii torban kanaatiin sirboota muraasa isiniif filannee dhiyaanneeti jirra. Dhaamsaa fi dhama sirboota kanneenii isin biraan geenna. Hanga xumuraatti nu hordofaa jechaa jalqaba irratti artistii beekamaa fi baay'ee jaalatamaa akkasuma gameessa bara roorroon Oromootti hammaatte yeroo afaan Oromootiin sirbuu miti dubbachuun raadiyoo cabsaa jedhamutti nama aadaa, duudhaa, sabboonummaa fi Oromummaa dhalootatti urgeessaa ture. Weellisaa Hirphaa Gaanfuree dheenna kana sirba bareedaa mata dureen isaa Nam Marmaaree jedhu qabatee nuuf dhiyaatee jira. Hirphaan baay'inaan sirboota qabsoo sirbuudhaan beekamaa, garuu darbee darbee sirboota jaalalaa jidduu jidduutti uummata keenyan go'arsaa ture. Miillanaasii sirba haarawaa Nam Marmaaree jedhu kana gallakkisee jira. Mee sirba haarawaa kana dhageeffannee walitti haa deebinu. Sirbichi namoota wal jaalateef baay'ee akkaan miira keessaa nama galchaa. Hundaafuu waraabbii viidiyoo isaa irraa eegalee waan itti hafe takkaallee waan qabu miti. Weellisaa Hirphaa Gaanfuree jechaan isaa ibsuun akka kootti hedduu natti ulfaatus. Hirphaan qabsoo Oromoo keessatti nama umrii ijoollummaa isaa irraa kaasee gatii guddaa kaffalee, haa ta'utii gama afaan aartiitiinis akka fakkeenyaatti sirba isaa hedduu keessaa tokko yoo fudhannee kan ilaallu ta'e ergaan sirba kana keessa jiru miiliyoonotaaf daandii qabsoo akeekee ture. Mata dureen isaas Ka'i Qeerroo jedhama. Weellisaa Hirphaa Gaanfuree jiraannus dhiisnus wal biraa, yaanni koo sin biraa, qaamaan fagaadhus biyyarraa, turrullee wal garraa, amshir lammii koo abdiin kutinii, obsa gaafataa qabsoonii jechuudhaan sirba bareedaa ergaa dhiibamee biyyaa isaa irraa baafamee booda biyya namaa taahee ilmaan biyyaa fi jajjabeewwan abdii bilisummaa Oromoo qabsaa'ota dhugaa warra lubbuu jijjiirraa hin qabne nuuf kennee bilisummaa Oromoof bosona jiru woboos qaamaa qalbii waliin jiraachuun sirba kana keessatti itti himee ture. Jiraachuu deemnus wal bira yaadni koo sin bira too fagaannus biyyarra turrullee wal gara Ka'i lammii koo abdii kutiini sagaafataan ariifatii qabsooni jiraachuu deemnus wal bira yaadni koo sin bira too fagaannus biyyarra turrullee wal gara Ka'i lammii koo abdii kutiini sagaafataan ariifatii qabsooni. Itti dabaluunis weellisaa Hirphaa Gaanfuree sirbuma kanaa keessatti roorroo jibbuun biyyaa baanee qabsoo jajjabaan facaanee qomoo kom injifannee gallu tokko taanee galtuu ofirraa haanee jechuudhaan qeeteenna bareedduu diinni irratti misee badhaadhaa dalgaa fi abbichuu salaalee qee ormaan dhaalamtee
beelaa fi dheebuudhaan warra nutti dhiyeesse qe'ee keenya golgoleesse akka guyyaan gammachuu dhufe ilmaan Oromoo akka callee citteetti faffacaate deebitee wal argitu abdiitti horuudhaan filannoo Oromoon qaban falmachuu qofa akka ta'e nuuf dhaamee ture. Itti dabaluunis weellisaa Hirphaa Gaanfuree bara 2015 qabsoo Oromoo akkaan finiinte qeerroon bakka hundaa wal dhaga'ee dammaqeessaniin qaanqee qabsoo bilisummaa Oromoo qabsiisuudhaan buli qeerroo jechuun qeerroo cinaa ture. Itti dabaluun sirbuma kana keessatti onnatee fincilee lolee qeerroon diina nyaataa yaa garba yaa garbichaa eessan baataa jechuudhaan onnee qoorratti horee Oromoon dammaqee wal dhagahee jijjiiramni dhufe. Onnatee fincilee lolee qeerroon diina nyaataa yaa garba yaa garbichaa eessan baataa. Onnatee fincilee lolee qeerroon diina nyaataa yaa garba yaa garbichaa eessan baataa. Itti aansuudhaan sirba guyyoota muraasa dura kana weellisaa Abdiisaa Siidaa baasee mata dureen isaa Sooretti jedhu isin daawwachiifna. Hin jirtu dacheerraa uumamni akka keetii ati anaaf takkaa miti waa mara kan kooti sooretti waa mara badhaate maal dhabee namni si qabaate baguma naaf rabbi si laate jechuudhaan bareedduu Oromoo takka faaruu ajaa'ibaa kana itti gallakkise. Sore ilillee daawwatan hin quufne sore kan ijji akka qarabiiftu baate kan itti mammaraate guutuu amara badhaate sore atadda uumama addaati sore hundumaa boojite hunda siif laate maal dhabee namni si qabaate sooretti koo hin qabu waan hin dhabe si koo ta'ee fanda qaba. Sumatu adda kanaaf hunduu siif hirriba dhabaa. Weellisaa Abdiisaa Siidaa kana qofaatti hin dhaabne waan faaruu waan itti hambisee waa takkaas hin qabu. Sooretti koo simatu addaa kanaaf hunduu siif hirriba dhabaa. Sooretti koo akka waan ati kan koo ta'u mallee ormimaaf siif qubanatti qabaa. Hawattuu koo kan sinaaf kenne rabbii namaa miti har'a koo sin godhanne kan koo tati jechuudhaan. Karaa keenyatti dhufnaan callaan jechisiisu ati jakoo teenyuu kan jatti qoosu hin jirtu dacheerra uumamni akka keetii atanaaf takka miti waa mara kan kooti. Sooretti mara badhaate waan dhabee namni si qabaate guutuu waa mara badhaate baguma naaf rabbi si laate. Sooretti mara badhaate waan dhabee namni si qabaate guutuu waa mara badhaate baguma naaf rabbi si laate.
San qofatti osoo hin dhaabin weellisaan kun akkasiif na qubsuun dhabeem jecha caaluun sinna moo'ee jecha ittiin si ibsuun dhabee jecha si madaaluu jechuudhaan weelluu bareedduu tana keessatti faarseeti jira. Hawwattuu tantoo kan sinaaf kenne rabbi namaa miti har'a koo sin godhanni dubbootati akkan siif na qubsuun dhabee jecha caaluu si namuu ibsuu dadhabee jecha si madaaluu si argatanii sitti baay'atus madura ijji si gilaalu akkalee sarrasti yooma hundi si kajeelu si argatanii. Gaa itti aansuudhaan sirbaa dheenna kana bahee kan weellisaa Sinashaw Mul'ataa dureen isaa Naxalaa jedhuun kan laalu ta'a. Naxalaan kee shaamaa dhoksesi jal, naxalaan kee shaamaa dhoksesi jal, guddamiin ija guutana dura. Naxalaan kee shaamaa dhoksesi jal, naxalaan kee shaamaa dhoksesi jal, guddamiin ija guutana dura. Weellisaa Sinashaw Mul'ataa suuta yaa biliqqiseetoom qalbiin tiyya rarraate jechuun viidiyoo bareedaa fi qulqullina qabuun sirba jaalalaa kana ummata biraan ga'ee jira. Yaa kutaa kee yaa addeena naxalaa kees jedha. Yaa kutaa kee yaa addeena naxalaa kee kan dukkanu ifa ta'uufi gadi bu'eera ol dachaa si adaraa kee lafa tuqee bifa baduufi. Yaa kutaa kee yaa addeena naxalaa kee kan dukkanu ifa ta'uufi gararraa'eera ol dachaa si adaraa kee lafa tuqee bifa baduufi. Sinashaw Mul'ataa weellisaa haaraa sirboota babbareedaa kan hojjete yoo ta'u sirba bareedaa inni ittiin beekamu kan kana dura hojjete mata dureen isaa Sirraanneessuun yaa goota koo jedha. Sirraanneessu yaa goota koo homarfata yaabbatu boonaa bokkolchaa marti. Sirraanneessu goota koo sirraanneessu yaa goota koo barsumsuma keessatti kan dhiibamu ibiddi. Sirraanneessu goota koo sirraanneessu yaa goota koo wootoo akka oomomsu sagal aljareettini. Sirraanneessu goota koo sirraanneessu yaa goota koo galaana kan hin kufne bishaan roobu keessanii. Sirraanneessu goota koo sirraanneessu yaa goota koo muka yaabani albee morodaan qabu ofeegii yaa goota koo ofeegani si galee abbaatti ni manii. Ofeegii yaa goota koo ofeegani si galee abbaatti ni manii. Sinashaw sirba kanaan baay'ee kan beekamu yoo ta'u namoota miiliyoonotaan daawwatameefii jira. Muka yaabaniin albee morodaan qaruun ofeegi yaa goota koo si galee abbaatti ni manii jechuun sirba bareedaa fi ergaa hedduu of keessaa qabu ummata biraan ga'ee ture. Muka yaabanii albee morodaan qaru ofeegii yaa goota koo ofeegani si galee abbaatti ni manii. Ofeegii yaa goota koo ofeegani si galee abbaatti ni manii. Kaawu jedhi yaadolee koo daabee itti birbir eemmolee koo na qabii amma sammas. Kaawu jedhi yaadolee koo daabee itti birbir eemmolee koo na qabii amma sammas. Kaawu jedhi yaadolee koo daabee itti birbir eemmolee koo na qabii amma sammas. Kaawu jedhi yaadolee koo daabee itti birbir eemmolee koo na qabii amma sammas. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenya faaya aartii torban kanaaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii torban mata duree biraatiin sirboota babbareedaa sirba aadaa sirba jaalalaa fi sirba ammayyaa qabannee kan dhiyaannu ta'a. Har'aaf asuma irratti nagaa isinitti dhaamannaa qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faana jira. Miidiyaa keenya Oromiyaa Freedom Media share gochuudhaan peejii keenya immoo follow gochuun nu daawwadhaa isiniin jenna turtii gaarii.